mata tiga bulu. Masa busanya, Jemaran kama pulba tanduk. Mali. Jarti mitire. Harka fuunee jira jirtu warroota caqastoota warroota hordoftoota soolee taatan akkam jirtu akkam jaasoomanni irra deebi'ee baga ittiin isin ga'eenna har'aan tana qophii sagantaa addaa qabannee isinii dhufne jirra qophiin sagantaa ta'e tunis qophii soomana keessa yaanee gaafii takka uummata gaafatuuti akkasuma wajjin soolee tuubiif warri chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe like share godhuchuudhaan Nura abada yaada kasan sunu kanada yaada kasan nu jajjabeessa waan ta'eef yaada kasan nurraan qusatinaadha. Agastu uma qophii teenyatti wajjin tura. Wasiga. Maqaan keenya siin jedhe. Muzammil taa'ee. Muzammil gaafii akkasii gaafa. Jaartii yeroo dhungatu soomana ni fura jedhanii akkam? Jaartii yeroo akkam jettan? An soomana furuun jira. Jaartii yoo dhungatee jiru soomana furuun. Maaliif? Maaliif yoo jenne Rasuulli alayhi salaatu salaam jaartii isaa dhungatee jira waan ta'eef soomana fursiisu. Halkan immoo guyyoo dhungatire? Rasuulli moo yoo hattan hanga gartee irreef qabaa keessanii jee Rasuulli alayhi salaatu salaam gartee gara fedhannatti irreef qabaa keessanii jee. Kanaafuu yoo wanni isin hin ta'iniin soomana fursiisuun jira. Jaartii guyyaa dhungatu soomana hin fursiisu. Wanni soomana keessa jaartii yeroo dhungatu soomana ni furaa jennu. Ati akkam jette? Ni fura gaa'eef soomana ilate. Akkamitti? Ajeellatu dhungataa tere. Guyyaana soomana hin jennu. Kajeellatu dhungata. Ni fura natti fakkaate. Soomana keessa jaartii yoo dhungatu. Ni fura? Soomana afaan qabu. Yoo guyyaa gala dhungate maata hin furamu. Yoo guyyaa keessa dhungate soomana ni fura natti fakkaate. Si fakkaata moo ni fura? Ni furaawu. Ni fura? Yoo dhungattee furta jechuudha. Furta. Gaafii lammaffaan si gaafa. Iddi dhufuudha moo soomana dhufuu si gammachiisu? Sooman. Sooman. Maaliif? Iddi waa baasii adda addaa qabdi. Ijoolleen daa maal jettii tire? Dubarsan sooman masatti irra wayyaayee. Jechuun silaa soomana iida fi soomana irraa iida tanaatu irra soomana maarra wayyaa waan iida tana ijoolleen baasee hedduu see gaafattu. Gaati soomana wayyaa gammachuun tapha soomanaatu irra guddoo beete. Ba'uun isaa hedduu nama gammachiisu. Gaafii isaan si gaafa. Wanni yeroo hiraabate moo yeroo furaa irra gammadda? Yeroo furaati. Maali? Waan furuu fire. Waan furuu. Hoggataayyoo? Hoggataan gaa nama jalaan ba'uun isaatti nama ol ni goggodha. Hoggatiin mirkaanne fa'a. Hogga furaasa wayi gammachuu ko. Osoo mirkaannes jalaan ba'a. Hogga furaadhaatti irra gammachuu hin jiru. Yeroo hiraabaan gammaddu? Yoo hiraabaan dalasii miti. Dhumaan gammadaa dalasii hin gammadu waaqa sagalgalaasan. Akkami? Yeroo maqaan keenyudha. Maqaan keenya Taajuddiin. Taajuddiin. Taajuddiin jaartii soomana keessa dhungatuun soomana ni furti jenni soomana ni furti. Ni furti gaa soomana keessa guyyaa gaa halkan ni furtu. Halkan ni furtu. Akkamitti? Halkan akkamitti furti? Guyyaa fi halkan garaagarummaa qaba. Eegee qabee garaagarummaa. Ni qaba garaagarummaa. Garaagarummaa kam qaba? Garaagarummaa gaa halkan hin dhoogune guyyaa dhoogu. Guyyaa kana maal dorgaree ni kan irraa qabda? Yoo wani dhoogu ramadaana jechuuf. Ramadaana guyyaa halkan soomana furtee nyaattee bashannantaa miti. Guyyaa wani nyaattaare. Nyaata. Kanaaf gaa amma irraa dhoogu qabdi. Duba jaartii kan ta'e kan irraa qabda. Kaa qabaatu gaa dhoogomte gaa. Irraa si dhoogu shanas irraa si dhoogu.
Yoon itti waan nyaata waan idurraa maraman si dhoogus irraa si dhoogusis. yoo itti sakaaftee dhungattee waa. Hin ta'u. Soomani balleessite Inni jechuudha. balleesse. Wanni yeroo soomanaa furaadha moo hiraabatu si gammachiisa? Fura. Maaliif? Fura waan guyyaa beelaa oolteef yeroo san. Haka nyaata san iddoo ni fattaa si gammachiisu na gammachiisu. Haka nyaata dura faayidaan dhiqaa gariiqatti fattaa. Saafura? Saa hiraabaa sayyoo? Fura waan dhiisuu gosan quufaadha gosan. Gosan quufaadha. Saa hiraabaa sana? Quufaadha iddoo urrii fayyadafachuu. Osoo ati hin qamaane faayima sirratti hiraabni geeyoo? Siin mirqaanin? Siin mirqaani moo? Siin mirqaani gosi nyaata beela qabdu gosa ni barate. Ni beela qabdi. Hin mirqaanne re? Mirqaani waatus beela qabdi. Kasi? Beela qabdi. Yeroo soomanni dhufuudha moo iddi dhufuu si gammachiisa? Soomani hoggaa soomani dhufuu si gammachiisa. Iddoo ka si hirmachiiftu bara. Maali? Iddoo shayxanaa hidharraa eegamuuti. Shayxanaa hidharraa eegamu yeroo si hirmachiifti. Iddi tana waa hedduu baay'ata. Waa hedduu baay'ata. Ijoollee hedduu bituuf kun faana akkam? Ni baay'ata. Sanni baay'ata malee hedduu baay'ata. Jechuun ijoollee hedduu bituuf baasii baasuun akkam si yaachiftu? Haalaan boqotu yeroo sana haalaan baay'ee ni guddatu. Haalaan baay'ata. Akkasi ati itti takkaa ijoolleen itti si harkaan qabne ijoolleen si dingite? Dhufaa oltee miti. Hokka dhufe dhuma hokka sana lama shakkaa rakkoo hojii guddoo agartaa. Hokka sana lama shakkaa rakkoo guddoo agartaa. Hokka si waan qabnes dhufu namu. Duru sanfa ilmoo turmaan hiraarra godhee baasa. Akkaan rakkattee bakka seen tokkom? Rakkatee kan midhaan fa gurguraa miti. Akkasi? Midhaan fa gurguree buna qabaani. Sammaa gaawwanni goone. Maqaan keenya? Jaalladhan jedha. Jaala. Bilchaa gaafate akkasi gaafa. Yeroo soomanni dhufuudha moo iddi dhufuu si gammachiisa? Lachuuta nama gammachiisa. Lachuu maaliif si gammachiisan? Lachuu maaliif si gammachiisan? Isaan lachuu waan khayrii qabaniifi. Waan khayrii qabaniif isaan lachuu. Iida fi soomani illee? Garuu namni tokko iidatti gammada kun soomanitti gammadatti lachuu jettee kun? Lachuutti nu gammadan. Yeroo soomanni dhufuus gammachuuti akkasuma. Yeroo iddi dhuftus akkasuma. Ijoollee ni qabdaa? Hin qabee. Ijoollee san fa'aa iida faan gisee dhuftee huccuu bituu fa'aa ijoollee sun akkam? Itti yaaddu huccuu bituu bitus. Ijoolleen xixiqqoodha. Yoo barbaadan bitaa fi yoo fedhan immoo ta'u duraan itti hin wanni gaafata biraan si gaafadha. Yeroo soomanni jaartiin dhungatte guyyaa soomanni sirraa ni furama? Soomanni furama jedhanii akkamati? Sirriidha furamuu ni mala. Dhungaddees hin beekanis. Soonas takkaa guyyaa nu ganne? Nunga. Halkayyoo? Halkanumaan guyyaa nu ganne. Jechuun bar jaartee ati gaa'e. Guyyaa maaliif hin dhunganne irra guyyaa ni kaan irraa ni qabdaan guyyaa. Ramadaanaa yoo magaalatti baatin baatii ta'uu baati. Baatii baadati. Nama shogola san keessa ilmaa hin jiru. Shogola san keessa hin jiru. Egaa jaartee ati ni kan irraa qabdi. Guyyaa dhungatte rakkoo ni qabaa soomana kas? Ni qabee. Maaliif? Soomana horsiifti gaa. Soomana horsiifti. Soomana horsiifti? Waan soomana miidhagsaa. Soomana horsiifti sirriidha. Egaa wantiidha gaafii sadaffaa hin darbe. Yeroo soomanni dhufu furaadha moo yeroo hiraabatti si gammachiisa? Ani dhugaar bitubachuuf furuutu irra na gammachiisa. Maali? Hidhaturra furuutu irra na gammachiisa. Maaliif si gammachiisa furuun? Furuun maaliif si gammachiisa? Waan ta'eef hin beekne yeroo waan ta'eef hin beekne. Waan furuu yeroo filattee moo? Yeroo furtan malee baay'inaan heddummaаттee namoota hedduu wajjin jaalala waan furtuuf yeroo hidhattu sana immoo hawwatan ta'e bakka jirtu gojjuu jirtu keessatti hidhatta. Kanaafuu hiraabatti hin gammadu. Kanaafuu gammachuun isaa yeroo firuutu irra jaala. Jechuun hiraabni gammachuu ni qaba? Hiraabnis gammachuu otuma qabu. Hiraaba namas jees maraati yeroo furtuutu. Yeroo soomanni dhufu soomana keessa guyyaa jaartii waan dhungatte soomanni sirraa ni furama? Hin furamu. Maaliif?
waan hin jaartii haa ta'e. Maaliif bira noora haa ta'e guyyaan jaartii hin galu. Waan hin haala kiyyaa ta'e. Garuu akka shaaratti soomana keessa guyyaa jaartii hin galu inni furama yaamare. Akka shaaratti moo? Angaan furamu jaanaa biraa urgatti furama malee jaartii irratti furamtu hin jaa. Sangaa adillaaf inni waraansi. Tole zakkaatu mattee guyyaa soomana keessa jaartii. Dhungootaatu man jira yoo. Dhungootaatu man jira. Bakka soomana keessa illee furamaa jira jechuudha. Hin jiru ba? Hin jiru. Ati Dr. Zakir hin dhaggeeffamu? Maal jedhe? Hin furamu. Hin furamu. Dubartii takka yoo wajjin wal qunnamtii gaggeessan dhungootuuf hin furamu. Soomana keessa duuba sitti ima furamu jirtu sheekati. Warra qaraate immoo warra qaraata. Akkuma warra jiraniin akkasii warra wabi'a. Isarraa dhageessa jechuudha. Isarraan dhagee. Jaartii guyyaa dhungataa jirta jechuudha. Yeroo takka takka. Abaddu yaa. Abaddu. Ni yaare. Naar. Gaafadhu. Wanti soomana keessa jaartii ta'e yoo dhungatu soomana ni furama jedhanii akka beektan. Jaartiin jaartii tiyyaa miti re. Soomanaa miti. Inumaa yoo gartee miti gisa kata kejinni ol nakaddu naan jetti yuga. Dhungoota dhungoodhaa bara qacacaa miti re. Guyyaa. Beeka. Maali? Jaartii miti re. Halaali. Nyaata dhiifne bishaan dhiifne waa hunda dhiifne jaartii kamti dhiifne reen dhiifnu. Si halaali. Eegaa naaf halaali kun. Jaartiidhaa miti. Garuu isin ta'u jarree akka shareetti. Ni ta'a. Yee. Illee bakka irraa odeeffannoo qabeetaa Eega. Jaartii hara shareetti hojii fayyadamutu jirtu. Akkamitti hara shari'aa ni kanaa godhanii miti. daangaa cabsine Eega. Ni kanaa godhanii yeroo na barbaachisetti jaartitti yare. Soomana keessa bar guyyaa ni furamaa jedhanii. Guyyaa ni furamaa jedhanii. Kijib. Kun kijib. Kijiba gaa nama Nama jaartan ta'e guyyaa dhungataa jirti. nan dhungadha akka fedhetti narra faawu. Narra faawu. halaalisa Janaab dumaan ka'een bahin mana alatti. gaafii hunda gaafatu gaafii lamaan haftalee Kun na gammachiisa. Akkamitti ottoo na gaafatte Akkamitti. nyaata duraan hin nyaanne nyaadha. Shurbaadhaan dhuga. Ha'amatatti garbuu dhuga. Hasan buusan nyaadha. Jimaadhaan qama. Hulbatan dhuga. Sabni dhufuu na gammachiisa. Salaata duraan hin salaanne. Sigalee sabni dhufuun garuu iddi dhufuun na yaachifte. Maalis jaartii. Akkamitti ji jaartii wayii na gaafatti ji ilmaanitti huccuun bita ji. Asii kunis anillee akka yoon duraan akaafadhes irraa qayyare naan jetti ji. Ilmaan kun kana naa bitiyya ilmaan san naa bitiyya ilmaa taayiwaan jaawar huccuu waqaanii mataan noo wura. Takkaa ilmaan si gara jirkaan qabdi sitti dhufe. Natti dhufee gaa saahibuun faadhaan gaggaafadha gaa liqii oon har'a fattariyaa saahiba kiyya gaa ilmaan tu kana na godhe ilmaan tu kana jaa jeetuman gaa waan hin fakkaannes walitti fidee abalu biraan qaba yookaan dibchisanii gurguraa yookaan ammoo achiin dhaqaa jeetuma saahiba kanarraa fuudhee ta saahiba sanii na achifte ammas. Rakkoo kanaa kana faa keessa dabarsine iddi dhufuun rakkoo fokkottu. Ta'idaa nutti naasayin. Gaafii sadaffaa si gaafan. Yeroo hiraabati moo yeroo furaa irra gammadu? Yeroo furaate irra gammada. Maali? Akkamitti ji nyaataniif duratti arga. Beelaniin oolee miti. Yeroo san jaartii ni jaalatta jettee ilaala. Maqaa duraan iyyaamuu ni iyyaamta. Hiraaboo? Hiraaboo? Hiraaba gaa mirqaan ta'e bar. Seessaa azaanii azaanni kunu takka shaf jechuu barbaadda faalaatti waan reemuun hin jedhu. Isaa hiraaba osoo inni mirqaanii faayoon sitti dhufee si yaachisu. Haalan na yaachisa. Haalan dhiiroo akkam sa'a torba dura kana ni gallamu. Gangala sa'a torba dura jimaa dhiisuu barbaada uba. Sa'a torba dura faa sa'a saddeeffaadhaan yaa dhiiroo azaana lammaffaa kana dura gaa takka shaf jechuun ni taati. Hojii areeraa dhuguun ni taati. Dhiiroo akkam jennee sa'a waswaasatti finnaa'u nyaata unyaan
Kanaafuu yeroo furaa dura gabbaddaa. Yeroo furaa gammachuu. Keenya. Aliyyi Nuureen naan jedhan. Aliyyi Nuureeti. Aliyyi Nuuree wayii si gaafan. Ayyee. Gaafii takka. Ayyee. Soomana keessa jaartii guyyaa yoon dhungatte soomanni ni furama. Jaartii akkam boo jaartii guyyaa tuquun ni dandama. Guyyaa dhungachuun hin dandamu gaa ifa soomante soomanuudha. Ayyee. Yoo. Ayyee wayii haasa'u jirra. Jaartii guyyaa itti dhiyaachuun hin dandamu. Jaartiin ifa sooman sharumaat daangessa kana. Jechuun yoon halkan jaartii teeti maal guyyaa daangessire? Amma nuti innaa ibaadadha. Jaartii yeroo soomanaa kana inumaa namni qalbillee nurraas deebitii waan kana hin jirtu. Halkan yoo? Halkan? Halkan kun gaasilaa kun hin dhoowwamu kun dhoowwamu beeka. Fantayiruudha. Wanni gaafii biraan si gaafadha. Yeroo soomanni dhufe iddoo dhufuus gammachiisamu. Soomanni dhufuus gammachiisamu takka iddoo dhufuus yaachisamu soomanni dhufuus yaachisamu. Soomanaan dhugaa wanni soomana bahuun namni gaa ba'aan kun sirraa bulleen gasuma gammachiisamu beektaa ifirraa fixxee gaa wanni godhuun si gammachiisa malee sirri fachiisa. Iddoo dhufuu yoo? Iddoo dhufuun gaa ati ijoolleen gaa waan fedhiin isiin hin guutamtu fa'aa malee kun illee nama jira rakkoo. Ijoollee cuubituu fi kun faan si yaachisa. Kun nama ni gaddisiisa. Ni gaddisiisa. Takka ijoollee cuubituus rakkifte yeroo ijaan. Rakkifne narraa laaffise. Rakkifne amma dura gaa ammoo. Akka hawaasaatti immoo inuma yaachisa kadhabu. Kan qabne ni rakkisa. Ayyee yeroo hiraabati immoo yeroo furaa ture si gammachiisa. Amma ati waan haga furaa kanarra na gammachiisa. Haa. Wanni yoo isaan hiraabaa si yaachiftu? Dafee dhufuun isaa sun haala na yaachisa. Dheera ta'e magaarii inni. Si mirqaanii faadu? Ilma abbaa siraajimaa xishoo. Si hojii. Xishootti siidhee xalaata kafaa irratti hidhatte. Silaa akkas ta'e. Akkas barga fedhiin kan nama kun guutamu qabaa mire.